seenaan ani har'a isinitti himu kun seenaa dhugaati. Akkuma seenaa markaba Titanic yookaan doonii Titanic. Doonii Titanic namoonni hedduun beekuu hin dandeettan sababa isaa li'annoo filmii isaa ilaaltanii jirtan. Namni filmii isaa hin ilaalle yookiin muraasatu jira ta'a. Almuhim filmiin dooniin Titanic kun yaani wayita hojjetamu dooniin akka isaa addunyaa kana irratti lamuu hin hojjetamu. Akkasuma namoota dureessota qofa bashannanaaf fuudhee deeme. Laakiin wanni uumame yaani baay'ee fudhatan hatta rabbiin nu dhaabuu hin danda'u yaani jedhanii fukkurii ajaa'ibaa godhaa ture warroonni markaba san hojjetan. Laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu markabni sun nagahumaan bahee bahara qixxee wayita gahe markabni jarri akkasitti ittiin fudhatan bakka lamatti cabuu danda'e. Namoonni irra jiran salaamu alaykum ta'anii jiran. Laakiin seenaan har'aa isinitti himamu seenaa baabura Zeeniitii jedhama. Baaburri kun eessaa ka'e maal ta'e beekuu yoo barbaaddan afaan ture, laakiin akka isin afaan bantanii haftan shakkii hin qabu. Ha jettanii afaan tura. Bara 1911 keessatti markabni wahii biyya Itaalii irraa ka'e. Markabni ka'e kun ammoo maal akka markabaa miti baabura jechuudha. Baaburri ka'e kun eessa akka deemee maal akka ta'e haga har'aatitti namni beeku tokko hin jiru. Laakiin baabura san wajjin maal ta'e namoonni irra jiran sunniin maal ta'anii laalla. Duraan dursee warri markaba san hojjete markabni yookaan agartan taate kifilii hedduu qaba. Laakiin warri markaba san hojjete kifilii 3 qofa hojjetan. Wayita hojjetan ammoo nama hedduu qabatee hin deemu. Namoota dureessota ana jedhan qofatu yaabbachuu danda'a. Baaburri Zeeniitii kun Roomaa irraa gara Miilaanoo deema namoota muraasa qofa qabataa jedhanii beeksisan. Yeroo kana durayyoonni tikeeta kana bitachuutitti ka'an. Tikeeta akka ajaa'ibaatitti bitatan. Laakiin namoonni asirratti yaabbatan nama 400 qofa. Namni biraa hin jiru. Laakiin namoonni baabura kana yaabbatan hundinuu haga har'aatitti tana buuteen isaanii hin beekamu jechuudha. Hin yaabbatanii haga har'aatitti hin argamne. Baaburri kun bara 1911tti ka'e warroota dureessa qofa qabatee jechuudha. San booda baaburri kun nagahumaan ka'e osoo deemaa jiru goda Laamboordii jedhamu yookaan nafaqa Laamboordii jedhamu wahii bira ka'e. Nafaqa kana keessaa bahuudhaaf ammoo yoo guddate daqiiqaa takka qofa fudhata. Laakiin daqiiqaan takkinti tun haga har'aatitti tana buutee isaanii ta'uu dandeette. Markaba baabura kana keessaa namoonni 2 qofa utaaluu danda'an. Namoonni 2 kunniin maal jedhan ammoo wayita nafaqa kana seennu nagahan seennee yeroo achiidha gama saniin bahuudhaaf taanu wanni akka duumessaa wayii akka aaraa wahiitu nu mul'ate. San yeroo agarruu rifannee nu lamaan utaalle jedhan. Yeroo isaan wajjin gaafiif deebii godhan ammoo akkamitti isin utaaltan baaburri eessa tare jedhanii wayita gaafatan namoonni dubbachuu dadhabanii imimmaan qofa fuula isaanii irra yaasan. Akka waan jinnii wayii arganii akka waan dawayii arganiititti sodaan ajaa'ibaa isaanitti dhagahame. San booda jarrinuu hin maraatanii jechuudha. Namoonni 2 baabura san irraa utaaluu danda'an. Baaburri sun daqiiqaa takka nafaqa muru kana keessa seenanii tana buuteen isaa taate jechuudha haga har'aatitti. Baaburri kun erga bade booda waggoota dheeraadhaaf erga bade bara 1955tti biyya Ukiraaniyaa namticha baabura seenuu fi bahu eegutu jira. Namtichi kun baabura wahii ka ajaa'ibaa wahii argee jedha. Baaburri kun bakkiteen shufeeraa namni tokko keessa hin jiru. Akkasuma baaburri kun namoonni baabura kana keessa jiran hin mul'atan li'annoo maggaarajaan hundinuu cufamee jira jedhee dubbata. Irra caalaa baaburri bade sun ka inni itti mul'ate yeroo baay'ee biyya Ukiraaniyaa keessatti mul'ate. Akkasuma markabni kunillee asiin dura markaba abaaramaa jedhamee beekama. Addunyaa tana hunda zoora haga ammaatti jira garuu addunyaa tana hunda keessa deema dhaabachuu hin danda'u li'annoo abaaramaadha jedhanii dubbatan. Baaburri Zeeniitiin kunillee baabura akkasiisani. Biyya Ukiraaniyaa kana keessatti yeroo baay'ee amma hin mul'ata. Laakiin eessa deemaa jira? Eessaa mul'atee eessatti badee namni beeku tokko hin jiru jechuudha. Keessatti ammoo waan ajaa'ibaa wahiitu uumame biyya Meeksikoo keessatti jechuudha. Wanni uumame maal yoo jettan taate baabura wahiitu mul'ate. Eessaa akka mul'atee eessaa akka bahee wanni beekamu tokko hin jiru. Laakiin namoonni baabura kana irra jiran ammoo uffanni isaan godhatan ammoo uffata zamana saniitii miti. Namoonni baabura sana irra jiran ammoo nama 400.
yeroo kana baaburri kun eessaa mul'ate eessaa dhuftanii jedhanii wayita gaafataniin Roomaa irraa dhufne gara Miilaanoo deemaa jirraa jedhan. Wanni isin ajaa'ibsiisu ammoo seenaan amma isinitti himaa jiru tun ammoo waggaa 70 dura taate baabura ka'e. Sila gara duubaa deeme moo baaburri moo akkamii jedhanii hayyoonni yeroo ammaa kana ajaa'ibsanii dinqisiifatan jechuudha. Yeroo kana namoota kana hundaa qabanii wayita gaafatan martuu akkas jira. Sanbooda namticha waa'ee sammuu namaa qoratu itti fidanii sanbooda hundinuu namoonni tunniin dhukkubsattoota jedhanii gara hospitaala warra sammuun dhukkubsatee seensisanii jechuudha. Seenaan baabura seeneetii kun seenaa nama ajaa'ibsiisuudha. Wanni nama ajaa'ibsiisu irra caalatti ammoo biyyoota hedduu keessatti mul'ata. Ruusiyaa keessa mul'atee jira, akkasuma Faransaay keessatti mul'atee jira. Biyyoota hedduu keessatti mul'ata baaburri kun. Yaani wayituma nafa akka seenu tana buutee isaa dhaban jechuudha baabura kana. Wanni nama ajaa'ibsiisu ammoo markaba wahiitu jira, Flying Dutchman jedhamtu wahiitu jira. Takkaa dhaabattee hin beektu jedhan. Baharuma kana irra naannofti callistee dhaabachuu hin dandeettu jechuudha. Kana wayita dubbise baay'ee natti tolee baay'ee yaani na ajaa'ibsiisee dinqisiifadhe. Laakiin wayita himuudhaaf dhufu walitti baxabbaxame yookaan wal keessa dhahama. Maaliif akka jettan taate fakkeenyaaf baaburri kun bara 2020 ka'e haa jennu. Yeroo garii baaburri kun bara 2020 bara 2018 mul'ate jedhanii warroonni bara 2008 barreessanii jira waa'ee baabura kana. Baaburri kun ka'e bara naam ka'e bara 2020 ka'e. Laakiin warri bara 2018 jiraate waa'ee baabura kana waan fakkaatu seeraan seenaa fakkaatu yaani waan baabura kana irra jiru hunda himan. Sila baaburri gara duubaa deebi'ee wayita deemu moomaan si jechisiisa. Hayyoonni kanatu isaan dhibe. Ammallee bara 2020 ka'e sila fuulduratti argamaa miti baaburri kun. Laakiin eessatti argama? Roomaa ka'e inni fakkeenyaaf Roobeedhaa ka'ee Goobba deemuudhaaf ka'e haa jennu. Biyyi inni itti mul'atu ammoo bakka biraatiin mul'ata. Wayita mul'atu ammoo hin arganii sanbooda goda wahii keessa nafaqa keessa itti seentana buutee isaa dhabama jechuudha. Hedduu nama ajaa'ibsaa haga har'aatitti baaburri kun tana buutee isaa hin beekamu jechuudha. Haga har'aatitti hayyoonni warroonni beektonni qorataa jiranii. Inshaallah gaafa isaan baabura kana argan anillee qorannoo jara waliin adeemsaa jira. Gaafa baabura kana argan sinitti himuu kenna oolu. Akkasinitti tola abdii qaba, akkasiin baxabbaxillee abdii qaba. Inshaallah seenaa biraa katana caaltu kana martuutti qabadhee dhufa. Yoo sinitti tolee waan gochuu waan gootan hin beekanii nagaan tura.